Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu 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 Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu Seeraa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkam jirtu? Nagaaf nageenyi fayyaaf nagaan bakka jirtanitti isinaa ga'u kun sagantaa Safuu Seeraati. Sagantaa keenya Safuu Seeraa OBN sagalee uummataa fi tajaajilli beeksisaa fi bashannanaa zirnaa sholaanii waliin ta'anii qopheessan kunoo qabannee dhiyaanneerra. Har'a akkuma argitan kana na cinaatti keessummaa qabadhee dhiyaadheerra. Keessummaan kun obbo Habtaamuu Fayisaa jedhamu. Obbo Habtaamuu Fayisaa manneen murtii Oromiyaa keessatti bakka adda addaa pirezidaantii mana murtii aanaarraa jalqabanii abbaa seeraa ta'uudhaan tajaajilaa kan turan akkasumas mana hojii abbaa alangaa waliigalaa keessatti immoo abbaa alangaa ta'uudhaan kan tajaajilanii fi muuxannoo hojii waggaa dheeraa kan qaban amma immoo gorsaa seeraati akkasumas immoo dhuunfaatti abukaatoodhaan mana murtii federaalaa fi Oromiyaatti jechuudha. Kanaafuu obbo Habtaamuun har'a maaliif gara stuudiyoo keessanii dhufanii kan jettaniif immoo gaaffilee isin yeroo adda addaa gaafattan abbootii seeraa yookaan immoo ogeessota seeraa irratti hirmaachisnee akka isaan isinii deebisan akka taasisaa turre isinuu quba qabdu. Har'aaf gaaffii daawwataan keenya nu gaafate tokko deebisuudhaaf asitti argamanii gara fuulduraattis waan isin gaafattan isinii deebisuudhaaf waadaa nu seenaniiru nutti jechuudha. Gara boodaattis isinitti himuu danda'u. Kanaaf obbo Habtaamuu wajjin jirra amma anaaf isaan waa'ee gaaffii keessanii haasofnutti kumaa safaraa waan walaloo qopheesseef walaloo kumaa daawwannee kan deebinu ta'a. Sponsorri sagantaa keenyaa baankii gadaa baankii dhaloota haaraa akkasumas eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa fi kolleejjii biizinasii fi teeknooloojii Select guddaa galateeffannaa ergaa isaanii daawwanna akkasumas walaloo kumaa safaraas daawwannee gara marii keenyaatti deebina jechuudha. Nu faana tura. Seera safuu qaba, safuunis seera qaba. Eejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa taateewwan dhalootaa gaa'ela hiikkaa gaa'elaa guddifachaa fi du'a galmeessa. Taateewwan bu'uura hawaasummaa bu'uura jiruu fi jireenya dhala namaati. Taateewwan galmeessisuun tajaajila bulchiinsaaf haqaaf istaatistiksiif oola. Eeyyee nama dhuunfaaf ammoo mirga lammummaaf daa'imman maatii fi firarraa dhalatan beekuuf gaa'ela umurii malee ittisuuf mirga dhaaltummaa mirkaneessuuf paaspoortiif eeyyama konkolaachisummaaf akkaawuntii baankii banachuuf inshuraansiif fuulduraaf kan gaafatamu waan ta'eef gamanumaa qophaa'uun gamnummaadha. Taateewwan galmeessisuuf fagoo utuu hin deemin manaajira ganda keessanii yookaan qondaala galmee kabajaa bira dhaquudhaan galmeessisaa waraqaa ragaas fudhadhaa. Dhaloota guyyaa 90 keessatti gaa'ela hiikkaa gaa'elaa guddifachaa fi du'a ammoo guyyoottan 30 keessatti galmeessisaa. Taateewwan galmeessisuun mirga qofaa osoo hin taane dirqama seeraa qaba. Ragaa qulqulluu qabaachuun qaroomina. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon Oromoota barnoota ammas. Baga gammaddan kolleejjiin biizinasii fi teeknooloojii Select sagantaa maastarsiin akka barsiisu gosawwan barnoota adda addaan eeyyama guutuu yookaan beekamtii guutuu argate. Sagantaa maastarsiin Master of Business Administration, Accounting and Finance, Project Management. Sagantaa digriitiin ammoo idilee fi galgalaan Computer Science, Accounting and Finance, Management barsiisuuf beekamtii guutuu argatee galmeessaa jira. Aaga dhagaa jettanii kanaan dura barnoota fagootiin muuxannoo waggoottan dheeraa kan qabu Select kutaa 5 hanga 10 barsiisuun biyya keessaa fi alatti beekamtii guddaa qaba. Gosawwan barnoota Accounting and Finance, Management, Marketing Management, Economics fi Sociology'dhaan galmeessaa jira. Akkasumas levelii 1 hanga 4tti gosawwan barnoota Accounting, Marketing, Secretarial Science, Information Technology fi Drafting. Kaampaasiiwwan isaa Finfinnee Ayyar Xeenaa fi Maganaanyaa Gamoo Daraartuu Tulluu irratti barsiisaa jira. Kolleejjii Biizinasii fi Teeknooloojii Select madda hayyootaa. Select madda beekumsa keeti. Kanata hukaba kayoon Oromoota barnoota. Biyyi keenya gadaan keenya dhiiroo geeranii.
Gadaan quufaa gabbina. Baankiin gadaa immoo daandii guddinaaf dagaaginaati. Baankii gadaa baankii dhaloota haaraa finnee dhufne. Aaga dhagaa jettanii Baankiin gadaa sirna gadaa bu'uura godhatee uummata hundaaf aksiyoona gurguraa jira. ammuma Har'uma aksiyoona bitadhaa hundeessaa baankii seena qabeessa kanaa ta'a. baankii gadaa Dhuunfaan waldaa fi dhaabbataan bitachuu dandeessu. aksiyoonni xiqqaan 20, Qarshiidhaan immoo 20,000. aksiyoonni guddaan immoo 100. Qarshiidhaan miliyoona 100. Aksiyoona mallattaa'e keessaa 1/4 kaffaluun hundeessaa ta'a. Baankii gadaa. Baankii dhaloota haaraa. Aksiyoona baankii hojii gamtaa Oromiyaa, baankii intarnaashinaallii Oromiyaa, baankii Awaashii fi baankii daldalaa Itoophiyaa dameelee hundatti argattu. Baankii gadaa. Aksiyoona baankii gadaa bitachuun gadaa ijaaruu, beeksisuu fi labsuudha. Baankii gadaa baankii dhaloota haaraa. Teessoon keenya waajjirri muummee Finfinnee Boolee Madaaniyaalam gamoo Oromiyaa darbii 2ffaa. Bilbilli immoo 0944 3352 72 yookiin 011 854 77 25. Baankii gadaa. Baankii dhaloota haaraa. Gadaa. Tokkummaan furmaata baraati. Animmoo kumaa safaraati. Unutu fuggisoo yaadee gargar wal dhiiba maleessa. Humna tokkummaan hojjetu sirriitti beekna kaleessa. Utuu tulluun kunuu dacheetti diriire, utuu jechi hunduu wal ga'ee hiriire. Seenaa kaleessaa jechootaan tarreesse, hin fixuuf maleessaa qalamaan barreesse. Seenaa bara dheeraa isa jaarraa danuu silaa hunduma isaa sinitti ma'anu. Oromoo koo jechuun yoo barbaaddan ilaa, yoo baay'ina jettan galaanadha sila. Oromoo koo jechuun yoo feetan dhiiglisa, warra waa'ee nagaa yaadudha dhiiglisa. Sanyii goototaadha sanyii warra jabaa, Oromummaa keenya baaneen binnu gabaa. Sanyii Taaddee Birruu, sanyii Baarootumsaa, sanyii Bakar Waareef Qees Guddinaatumsaa, sanyii Magarsaadha Jaal Magarsaa Barii, Oromummaa dhiiga warri hin beekne bari. Warra manni isaanii hin beekne wal fokkuu, warri harki isaanii siinqeedhaa fi bokkuu, warra seenaa qabu seenaa bara kumaa, warra seera qabu seera caffeetumaa, warra gadaan bulu eegee sirna gadaa, warra abbaa bokkuudha warra abbaa gadaa. Warra manni isaanii hin beekne wal fokkuu, warra harki isaanii siinqeedhaa fi bokkuu, warra seenaa qabu seenaa bara kumaa, warra seera qabu seera caffeetumaa, warra gadaan bulu eegee sirna gadaa, warra abbaa bokkuudha warra abbaa gadaa. Aadaaf duudhaan bara dheeraas kan eenyuyyuu hin qabne takka Oromiyaa keenya jira handhuura keenya walakkaa. Nu jibbaafamni nan beeknu karaa kamiinuu nagaadha. Garraamummaa Oromoo koof dacheef samiinuu ragaadha. Orman nu gidduu aseenee gargar nu dhiiba maleessa. Tokkummaaf jaalala malee amminan dhaalle kaleessa. Aadaaf duudhaa safuu malee nu dhimma hin qabnu haalarraa. Bifa sagal jijjiirrannees fakkaannee hin beeknu gaararraa. Caba warra sikkoo mandoo macaaftuu 2 tokkola, injifannoo warra walloo Gujii Boorana tokkola. Oromoon koo tokko yoomuu wal wajjiniin foolii tola, gaafa roorroon heddummattees wal wajjiniin diina lola. Buna warra Abbaa Jifaar iluutu quufa fooliisaa, kubbaa wallaggi mijeessee ambootu galcha gooliisaa. Gaafa tokko mancaa qaru tokkommoo farda leenjisa, injifannoon galla yoomuu abbaa gadaan nu eebbisa. Bara yaaddoof yaaddessaayyuu tokkummaatiin keessa urre, malee annan caalaaf dubbiin Oromoo koo keessan turre. Kalee gaafa qabsoos gaafa dheebuuf beela, wal wajjin saamamnee wajjin baanne eelaa. Wal wajjin waamamnee seenaa waliif aarsaa, wal wajjin dhaanamnee wajjin taane aarsaa. Bara garbummaan nu nyaates akka bookee fi qarcaasaa, wajjuma teenyee hooqanne boonyee mimmaan arcaasaa. Daandii gubbaa irratti du'ee ba'aa fi galma wallaalee, ilmaaf abbaa mana tokko boolla tokkotti awwaalee, ajjeefamee gidirfamee tokkummaan caale maleessa. Oromoon koo carraan miti kan inni as ga'e kaleessa. Dirree abbaa dirree kan diinarraa mancaasu, irree abbaa irree kan nurraa dachaasu, Oromoo saba koof humni baasu beenya. Har'as tokkummaadha falli saba keenya. Qorqoorroo calaqqisee akka warqee bareedu, yeeyyii hoolaa fakkaatee hoolota jidduu dheedu. Lammii fakkaatee dhiiga lammii lolaasu, tokkummaa qofaadha kan nurraa kolaasu. Ati immoo inni seenaa balleessuudhaaf yaaddu, sirreessi yaada kee akka itti yaaddu. Seenaa hojjedhu maleessaa hin hafiini mee maseentee, aadaa Oromoon hin qabne hin borciini mee aseente. Annan caalaa kee nu dhiisi yaa lammii kiyya yaa tiru, gadoof buusiitii hojjedhu waan hojjechuun sirra jiru. Musliimaaf kiristaana waaqeffataas ta'e feenaan, garuu amantii wal qooddee akkas hin gaafanne seenaa. Paartii barbaadde hordofi akka barbaaddetti yaadi,
garuu paartii biyya jeequuf teesseen barbaadiini gaadi. Fedha garee guutuuf jecha ilaalteen deemiini haala sababiinsaas maali jennaan biyyatu paartii irra caala. Utuu iyyiiwwan bu'aa ta'ee ila re'eetu hobobsee sagal dhalcha sila. Biyya keef saba keef utuun buusiin bu'aa harkisaan ooliin elmuuf mucha gu'aa. Sirreeffadhu jalqabbii kee keessan ciisiin wallaalummaa hanqina kee dadhabbii kee gooteen kaasiin abshaalummaa. Annan caalaan akka gadhee of tuulummaan akka farraa dhugaa waaqayyoon sitti badaa naman baasu dharraa. Gaarii yaadii gaarii hojjedhu isa waaqayyo jaallatu dhimmi namaa kan namaati badaa masin ilaallatu. Hojjedhuutii agarsiisi bakkatti rakkoo mudate utuuti teessee xibaartuu biyyi mooqaata si gate. Galatooma. Tole obbo Habtaamuu daawwattoota keenya nagaa gaafattu. Galatoomi Zinaash kam nagaa jirtu egaa Safuu Seeraa waliin tajaajila gorsa seeraa fi akkasumas immoo gaaffilee hawaasa biraa kaan bu'uura godhachuudhaan gaaffii gama keessaniin ka'ee deebisuudhaaf asitti argamna nu waliin turaa isiniin jenna. Tole gaaffii keessan keessaa namoota gaaffii gaafattan keessaa jechuudha. Abdul Samad Shabel sagantaan keessan barsiiftuu fi bashannansiiftuudha. Yeroo hedduu isiniin dhaggeeffadhaa isiniin daawwadha si jajjabaadha jechaa waan takka haga ammaatti isinirraa hin dhageenye takka isinirraa hubachuu barbaadaati. Innis maali yoo jettan waa'ee qabamuu miindaa hojjettoota mootummaati kan wal qabatedha. Kana jechuunis jedha miindaa hojjetaa tokko badii akkamiitu qabuu danda'a jedha. Kan biraan eenyutu aangoo qabuu qaba jedha. Inni sadaffaa sababoota hin malleen yoo qabame akkamiin falmachuun danda'ama yookaan immoo akkamitti himachuun danda'ama mirga ofii akkamitti gaafachuun danda'ama kan jedhu gaafate teessoo kee hin barreessine bakka irraa barreessitutu hin jiru maqaa kee qofaatu jira gara fuulduraatti yeroo barreessitan hundumti keessan teessoo keessanitu barreessitanii gaarii ta'a kana fakkaata obbo Habtaamuu. Tole haa ta'u gaaffiin gama kanaa kee ilaalchisee duraan dursee gaaffii daawwataan kaasanii mindaa hojjetaa mootummaatiin kan wal qabate ta'ee mindaa hojjetaa mootummaa sadarkaa isa kamirra jiru akka ta'e addan baafanne hojjetaa mootummaa naannoo haa ta'u kan federaalaa haa ta'u deebi'ees immoo manneen hojii mootummaa hedduutu jiru. Manneen hojii mootummaa sana keessa seeronni mindaa haala qabamuu mindaa hojjetaa mootummaa itti seeronni bulchan mana hojii tokko gara mana hojii biraatti gargar kan ta'an jirus dhimma kanaaf nuti garuu rogummaa qaba jennee kan fudhanne labsii hojjettoota bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa 215 muraa 2011 fi labsii hojjettoota mootummaa federaalaa 1064 muraa 2010 dhimma kanaaf rogummaa qaba jennee fudhannee jirra. Kana gaafa jennu seeronni manneen hojii biroo kan dambii hojjettoota dambii ittiin bulmaata hojjettootaa qaban ni jiru. Kan labsiilee kanaan hin haguugamne jechuudha. Labsiiwwan kunis labsiin naannootis ta'ee kan federaalaa kan bulchiinsa hojjettoota mootummaa naannootii fi federaalaa qaamolee yookaan manneen hojii labsii kana ala ta'an jedhanii adda baasan fakkeenyaaf mana hojii abbaa langaa mana murtii miseensota manneen marii bakka buutaa kunneen labsiiwwan kanaan kan haguugamanii miti. Naannee garuu sababoota mindaan hojjetaa tokko ittiin qabamuu danda'an ilaalchisee seeronni kunii fi dambiiwwan kan biroollee yaada wal fakkaataa kan qaban waan ta'eef labsii hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaatii fi kan federaalaa kana bu'uura godhachuudhaan dhimmicha irratti deebii kennuu yaalla. Egaa akkaataa labsii hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaatii fi labsii hojjettoota mootummaa federaalaatiin kaa'aman keessatti qabxiilee guguddoo 3 dhimma mindaa hojjetaa qabuutiin wal qabatee addeeffamee jira. Jechuunis tumamee jira. Qabxiilee 3 kun tokkoffaa hojjetaan tokko mindaan isaa haalli ittiin qabamuu danda'u ajaja mana murtiitiin yoo ta'edha. Lammaffaan ajaja mana murtiitiin alatti immoo
fedhiin hojjetaan suni waliigalteedhaan mindaan akka qabamu waliigaltee hojjetaa yookaan fedhii isaa irratti hundaa'ee kan kaa'ame yoo ta'edha. Ittan deebi'aa fedhii isa sadaffaa xumuradheeti. Sadaffaan yeroo seeraan tumamedha. Qabxiileen kun waliigaltee hojjetaatiin jechuun maal jechuudha? Isa itteef isinnash waliigaltee hojjetaatiin hojjetaan fedhii isaa laatee mindaan isaa akka qabamu kan akka irraa muramu sababoota adda addaatiif hojiilee misoomaa garaagaraatiif akka irraa muramuu fi fedhii isaa kenneera yoo ta'e sababa kanaan mindaan hojjetaa sanaa qabamuu danda'a jechuudha. Sababa kana ilaalchisee labsiin hojjettoota mootummaa federaalaa 1064 muraa 2010 keewwata 9 muraa 2 jalatti waliigalteen hojjetaan kun kennu barreeffamaan ta'utu irra jiraataa jedha. Kana jechuun hojjetaan suni bifa ifa ta'een mindaan koo sababa kanaatiif yoo kanarraa muramu ta'e mormiin qabu waan jedhu barreessee gaafa mana hojii isaa sana beeksise mindaa isaa sun irraa qabamuu danda'a jechuudha. Qabxiin inni lammaffaa ajaja mana murtiitiin yoo ta'edha. Ajaja mana murtiitiin yoo ta'e jechuun immoo manneen murtiiwwan garaagaraa raawwachiisuudhaaf hojjetaa mana hojii mootummaa keessa jiru tokko mindaan isaa akka qabamu yookaanis badiiwwan adda addaa gama hojjetaatiin raawwataman dhimma yakkaatiin wal qabate naannee mindaan isaa akka muramuuf manni murtii mana hojii mootummaa sanaaf ajaja yoo dabarseedha jechuudha. Inni sadaffaan seeraan yoo tumamedha kan jedhu. Seeraan yoo tumame jechuun seeronni manneen hojii mootummaa garaagaraa dambiiwwan qajeelfamoonni garaagaraa mindaan hojjetaa tokkoo haala kamiin muramuu akka danda'u tumanii ni qabu ni ibsu jechuudha. Isaan keessaa adabbiin naamusaa hojjetaan tokko badii naamusaa raawwateera yoo ta'e adabbiin naamusaa hojjetaa irratti akka tarkaanfiitti fudhatamu mindaa hojjetaa qabsiisuu danda'a jechuudha. Haala naamusaa hojjetaan sun raawwatee ulfaatinaa fi ciminaa fi salphina naamusa sanaa irratti hundaa'ee mindaan hojjetaa hanga ji'a 3 gahu hojjetaa tokkorraa muramuu danda'a. Sababoonni lamaan walitti aananii jiran jechuunis ajaja mana murtiitiin kan qabamuu fi seeraan kan yeroo tumametti mindaan hojjetaa kan qabamu mindaan qabamu kuni 1/3 mindaa hojjetaa sanii caaluun irra hin jiraatu. Egaa sababoota kanaan alatti akka qajeeltotti mindaa hojjetaa sababoota kamiinuu qabuun hin danda'amu. Sababoonni akka haala addaatiin kaa'aman sadeen kun immoo mindaa hojjetaa qabuudhaaf sababa ta'anii seeraan kan kaa'aman waan ta'eef sababoota kana alatti mindaa hojjetaa kana qabuun hin danda'amu jechuudha. Gaaffii eenyutu qabaa jedhuun dhiyaatee ilaalchisee immoo ammas gara manneen hojii sanatti deebina jechuudha. Manni hojii hojjetaan sun itti hojjetu mana sadarkaa aanaatti yoo ta'e sadarkaa aanaatti godinatti yookaan naannootti sadarkaa federaalaatti yoo ta'e immoo akkuma sadarkaadhaan mana hojii inni jiru sanarratti badii raawwatiinis haa ta'u sababoota mindaan ittiin qabamuu danda'an kana sadan keessaa tokkoon manni hojii sun mindaa hojjetaa kana qabuu danda'a. Mindaan hojjetaa kun gaafa qabamu garuu qabiinsi mindaa kana isa fedhiidhaan ta'ee fi ajaja mana murtiitiin ta'een alatti kan jiru murtii bulchiinsaatiin kan raawwatamudha. Kunis murtiin bulchiinsaa ifa ta'een hojjetaan kun badiiwwan akkasii waan raawwateef kan sababa kana ta'eetii fi mindaan kee guyyaan manaa kan ji'aan manaa asirraa muramee jira jedhamee ifaan barreeffamaan hojjetaa san beeksifamuu danda'u qaba. Ammas gara labsiitti gaafan deebi'u sababni ittiin barreeffamaan jedhamee kaa'ame kuni tokkoffaa haqa hojjetaa sanaa eeguudhaaf mijataa akka ta'uufidha. Tarii manneen hojii hojjetaa sanarratti dhiibbaa geessisuudhaan mindaa isaa erga muranii booddee immoo gaafa hojjetaan kun himannaadhaaf yookaan komiidhaaf gara qaamolee garaagaraa gaafa deemu lakkii hin murree waan akkasii hin raawwannee sababoonni jedhan yoo dhiyaate illee seerri eegumsa hojjetaa kanaaf laata. Labsiilee lamaan keessattuu kan caqafame keessattuu labsii 1064 jalarratti kan caqafame kan federaalaa keewwata 78tti maal jedhaa yoo murtiiwwan mindaa qabu muka murtiin bulchiinsaa hojjetaa kanarratti dabarfame suni ifaan barreeffamaan hin taane hojjetaan sun kakuudhaan deeggaruudhaan afaaniin qofa yoo ta'e jechuudha. Kakuudhaan mirkaneeffachuu akka danda'u ni eera. Kunis kan ta'uu danda'eef mirga haqa argachuu hojjetaa sanii eeguudhaaf jedha. Kuni kan kaa'ame komiin
haala qabiinsa mindaatii fi tarkaanfii bulchiinsaa hojjetaa isaa irratti fudhatamee ilaalchisee sadarkaadhaan hojjetaan kun komiiwwan garaagaraa dhiyeeffachuu danda'a. Kunis gaaffii sadaffaa irratti dhiyaatee wajjin kan wal qabatu jechuudha. Yoo sababoota hin malleen mindaan hojjetaa qabameera ta'e akkamiin falmachuu danda'ama gaaffii. Egaa akkuma dursa caqasuudhaaf yaale manneen hojii mootummaa sadarkaadhaan jiran irratti yookaanis itti gaafatamaa manneen hojii sadarkaadhaan jiran irratti iyyannaa dhiyeeffachuudhaan yookaan komiin dhiyeeffachuudhaan sababni mindaan sababa malee qabameef yookaan immoo sababa seera qabeessa hin taaneen mindaan hojjetaa qabameera yoo ta'e hojjetaan kun tokko manuma hojii sanatti jechuu danda'a. Lammaffaa komii dhagahan ni jira. Sadarkaa naannoottis sadarkaa federaalaa irrattis komii dhagahan ni jira. Dhimma bulchiinsa hojjettoota mootummaatiin wal qabate qaama komii dhagahu kanatti hojjetaan suni iyyata isaa dhiyeeffatee komiin kun ilaalamuufii danda'a jechuudha. Lammaffaa sadarkaadhuma jiru hunda irratti komii sadarkaa bulchiinsaa jiru hunda irratti hojjetaan komii isaa dhageessifatee fala hin arganne yoo ta'e manni murtii bulchiinsaa ni jira kan seeraan hundaa'e jechuudha. Sadarkaa naannoottis sadarkaa federaalaa irrattis manni murtii bulchiinsaa falmiiwwan hojjetaadhaa fi mana hojii mootummaa gidduu jiran ilaalee murtii laachuudhaaf kan aangeffame jechuudha. Manni murtii bulchiinsaa kunis dhimmoota biroo dabalatee dhimma mindaawwan qabamanii fi sababoota mindaa hojjetaa sababoota hin malleen qabaman ilaalchisee murtii kennuudhaaf aangeffamee jira. Murtii kana gaafa kennus bitaa mirgi yaada isaanii ibsatanii egaa qulqulleeffatee booddee akkuma adeemsa mana murtiitiin murtii dabarse jechuudha. Murtiin manni murtii bulchiinsaa dabarsu kun murtii isa dhumaatiidha. Murtii isa dhumaatii gaafa jedhamu immoo labsichaan ammas labsiiwwan lamaaninu kan kaa'ame qaamni hojjetaanis haa ta'u manni hojii mootummaa murtii bulchiinsaatiin sadarkaa komishinii naannoottis sadarkaa federaalaattis murtii bulchiinsaa kenname kanarraa komii qabullee yoo jiraate mana murtii waliigalaatti iyyachuu akka danda'u seerri kallattii ni kaa'a jechuudha. Adeemsawwan kanaan mindaa seeraan ala qabamee fi yookaanis bu'uura seeraa malee tarkaanfiiwwan fudhataman sirreessuun kan danda'amu ta'uu gaafataan keenya yookaanis daawwataan keenya haala kanaan hubachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu deebiinsaa kana fakkaataadha. Kana fakkaata. Tole waan biraa jira waan itti dabaltan. Yoo jiraate beeksisoota keenya daawwannee itti deebina. Akkuma dhageessan kana obbo Habtaamuun nu ibsaati kan jiranii dhimma gaaffii gaafatame. Ispoonsarri keenya baankii Gadaatii, baankii dhaloota haaraa hundeeffadhaa, sheerii bitadhaa, baankii keessan jabeeffadhaa jedha. Gatiin aksiyoona tokko qarshii 1,000dha. Akkasumas namni tokko xiqqaasaa 20 kan inni bituu danda'u qarshiidhaan immoo 20,000. Inni guddaan immoo 100,000dha. Kanaafuu bitachuu dandeessu. Baankii Gadaa, baankii dhaloota haaraa kaayyoo guddaaf hundeeffamuuf ka'e kana hundeessa. Dargaggoota hojiitti gashuu jajjabeessuu akka isaan hojii hojjetan gochuu kaayyeeffatee kan ka'edha. Akkasumas immoo qonnaan bultoota keenya sababa misoomaatiin qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqa'aniif deeggarsa addaa kan kennuu fi haala addaan gorsa kennee kan jajjabeessu waan ta'eef baankiin Gadaa baankii dhaloota haaraati. Jabeeffadhaa, aksiyoona bitadhaa, hundeeffadhaa baankii keessan. Kana malees ejensiin galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaa taateewwan adda addaa galmeessuutiin kan beekamudha. Bara 1985 jalqabee taateewwan kan akka gaa'ela hiikame, dhimma guddifachaa, ragaa dhalootaa, kana malees immoo ragaa du'aa kennuudhaan hawaasa keessatti hubannoo gahaa qabsiisee kan hojjechaa jiru. Ejensiin galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaa gama dhuunfaatiinis ta'e gama mootummaatiin faayidaa addaa qaba taateewwan kana galmeessisuun jedhee kan hojjechaa jirudha. Kana malees kolleejjiin biizinasii fi teekinooloojii Select waggoottan dheeraaf biyya keessaaf biyya alaatti barnoota fagoo kennaa kan turee fi beekamtii guutuu kan qabuu fi kan argatedha. Amma immoo baga gammaddan misiraachoo jechuudhaan sadarkaa maastarsiitiin barnoota kennuu jalqabee jira waan ta'eef galmaa baradhaa barnoota keessan yookaan immoo beekumsa keessan gabbifadhaa jedha. Maarree ammas beeksisa isaanii daawwannee gara qabxii obbo Habtaamuun hambisanitti deebina. Nu faana tura. Seera safuu qaba, safuunis seera qaba.
Eejensiin galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaa taateewwan dhalootaa gaa'ela hiikkaa gaa'elaa guddifachaa fi du'a galmeessa. taateewwan bu'uura hawaasummaa bu'uura jiruu fi jireenya dhala namaati. Taateewwan galmeessisuun tajaajila bulchiinsaaf haqaaf istaatistiksiif oola. eeyyee nama dhuunfaaf ammoo mirga lammummaaf Daa'imman maatii fi firarraa dhalatan beekuuf gaa'ela umurii malee ittisuuf mirga dhaaltummaa mirkaneessuuf paaspoortiif eeyyama konkolaachisummaaf akkaawuntii baankii banachuuf inshuraansiif fuulduraaf kan gaafatamu waan ta'eef gamanumaa qophaa'uun gamnummaadha. taateewwan galmeessisuuf fagoo utuu hin deemin manaajira ganda keessanii yookaan qondaala galmee kabajaa bira dhaquudhaan galmeessisaa waraqaa ragaas fudhadhaa. Dhaloota guyyaa 90 keessatti gaa'ela hiikkaa gaa'elaa guddifachaa fi du'a ammoo guyyoottan 30 keessatti galmeessisaa. Taateewwan galmeessisuun mirga qofaa osoo hin taane dirqama seeraa qaba. Ragaa qulqulluu qabaachuun qaroomina. Eejensii galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaa. Barnoota, barnoota, ammas barnoota, kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota, barnoota, ammas. Baga gammaddan baga gamman kolleejjiin biizinasii fi teeknooloojii Salleek sagantaa maastarsiin akka barsiisu gosawwan barnootaa adda addaan eeyyama guutuu yookaan beekamtii guutuu argate. Sagantaa maastarsii Master of Business Administration, Accounting fi Finance, Project Management. Sagantaa digriitiin ammoo idilee fi galgalaan Computer Science, Accounting fi Finance, Management barsiisuuf beekamtii guutuu argatee galmeessaa jira. Aaga dhagaa jettanii kanaan dura barnoota fagootiin muuxannoo waggoottan dheeraa kan qabu Salleekt kutaa 5 hanga 10 barsiisuun biyya keessaa fi alatti beekamtii guddaa qaba. Gosawwan barnootaa Accounting fi Finance, Management, Marketing Management, Economics fi Sociology'dhaan galmeessaa jira. Akkasumas leevilii 1 hanga 4tti gosawwan barnootaa Accounting, Marketing, Secretarial Science, Information Technology fi Drafting. Kaampaasiiwwan isaa Finfinnee Ayyar Xeenaa fi Maganaanyaa Gamoo Daraartuu Tulluu irratti barsiisaa jira. Kolleejjii Biizinasii fi Teeknooloojii Salleekt madda hayyootaa. Salleekt madda beekumsa keeti. Kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota. Biyyi keenya gadaan keenya yeroo geerranii. Gadaan quufaa gabbina. Baankiin gadaa immoo daandii guddinaaf dagaaginaati. Baankii gadaa baankii dhaloota haaraa finnee dhufne. Aaga dhagaa jettanii Baankiin gadaa sirna gadaa bu'uura godhatee uummata hundaaf aksiyoona gurguraa jira. ammuma Har'uma aksiyoona bitadhaa hundeessaa baankii seena qabeessa kanaa ta'a. baankii gadaa Dhuunfaan waldaa fi dhaabbataan bitachuu dandeessu. aksiyoonni xiqqaan 20, Qarshiidhaan immoo 20,000. aksiyoonni guddaan ammoo 100,000. Qarshiidhaan miliyoona 100. Aksiyoona mallattaa'e keessaa 1/4 kaffaluun hundeessaa ta'a. Baankii gadaa. Baankii dhaloota haaraa. Aksiyoona baankii hojii gamtaa Oromiyaa, baankii intarnaashinaallii Oromiyaa, baankii Awaashii fi baankii daldalaa Itoophiyaa dameelee hundatti argattu. Baankii gadaa. Aksiyoona baankii gadaa bitachuun gadaa ijaaruu beeksisuu fi labsuudha. Baankii gadaa baankii dhaloota haaraa. Teessoon keenya waajjirri muummee Finfinnee Boolee Madaaniyaalam Gamoo Oromiyaa darbii 2ffaarra. Bilbilli immoo 0944 3352 72 yookiin 011 854 77 Baankii gadaa. Baankii dhaloota haaraa. Gadaa. Gadaa. Tole beeksisa daawwanne deebineerra maal jetta waan hafe? Gama gaaffii keetii ilaalchisee daawwataan keenya dhimmoota biroo ifan taane yoo jiraate yeroo biraa gaafachuu kan danda'u ta'uu ibsa. Haalli gaaffiiwwan sadan kaan ilaalchisee labsii naannootiinis labsii federaalaatiinis haalli adeemsi ittiin gaafatamuu danda'u isa kana kan fakkaatudha. Yeroo sagantaawwan keenya itti aanan irratti illee aannan ogeessa seeraa Habtaamuu Fayyisaa piroomooshinii Zinnaa Sholaanii faana ta'uudhaan gaaffiiwwan seeraa gama daawwattoota isin biraa ka'u hunda xiinxaluudhaan ogeeyyii seeraa biroollee irratti affeeruudhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Gaaffii qabdan gama Safuu Seeraatiin dhiyeessuu kan dandeessan ta'uu isin beeksisna. Galatooma. Obbo Habtaamuu guddaa isaan galateeffannaa gaaffilee keessan isin biraa dhufe kana qofaa miti yaadas gaaffiif nu ergitaniittu kan akka Zalaalam Qinaatti kan akka Kaaliidfaa gaaffilee keessan gara fuulduraatti akkuma isaan jedhan kan isin dhiyeessinu ta'a deebii isaa gaafanne waan nu gaafattaniif waan nu wajjin turtaniif guddaa isin galateeffannaa.
Egaa sagantaa keenya dammayyuutu mi'aawu maragu jedhan waan ta'eef ituma nutti mi'ooftuu addaan ba'uuf taana waan ta'eef sa'aatiin nu daangessee gara fuulduraatti qabannee kan dhiyaannu ta'uu isaas nitti himaa. Waan nu wajjin turtaniif fayyaa ta'a. Torban kun torban waa'ee balaa konkolaataatti hin dhageenye, torban tasgabbii, torban nagaaf nageenya akka nuuf ta'u ni hawwina. Kan isinii wajjin ture ana Zinnaa Sholaanii Doorsisii torban gaarii isiniif haa ta'u. Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu 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 Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu Seeraa.